عليكم ورحمة الله وبركاته داوتو تخيني كاكادي بغاري كم في أخي سنة جلتني الحمد لله بقى جراتني سنة جتا يا الروان قارني سنة كندوفني أكمله وانا مري فتشي سادين كابدة سنة دوفه إبسان زينة تيمو ادوتو أك والله أنو يادي براخي سانغالي مالي جنان سببا اتي هاتي من إيسا إلمان سرق جنيته خطيت عن بينه ياو خنا مولين قرو تاغا مالي جنان إبسان زينة تيمو osoo waan takka irraa quban qabnee badii takka ammalatti jecha tokko ammalatti osoo kadhadhu ilmaan kee akka feetu godhii feetu guddifadhu feetu biyya galfadhu naan gittee biraa kuttee naan jee saniifuu gaa dhimma kana gaa dhimma maaliif akka kaaya gartee waan kana murtee akkanaa isin murteeffattee kaatee mana kanaa baate kan ibsaa hojii ilaalu taagaa mee ibsaa waan kana fakkeenyaaf maalirra dhaabbattee dhisin atiitii yookaan maal dalagee atiitu maal keessatti argame kana addanaa baasime. Jecha nama solleen uummataan dhukkubee ta'a malee an dhugaa rabbi uumaa haasa'uu hin beeku zeenabi yaada kaas maal waan haasa'utu yaada kaas magaalii bayya jechuudha. Tumanii jettee baanoo namti isaan fiyaa fi lama itti ergee nama sadii marsanii akkasitti namichi hin tamisin. Masaraa sanii gaafa. Sama saratun qilleensa gubbaa jirti masaratu maal lafa gadi hin buune tanuma gartee roqottee akkanatti gartee waa hundaa tarkaanfii jechimaa kana akka namarra fudhattuni nama qilleensaa wajjin jiraatu mawusoon tun shaytaan ammoo maqaa isii malee akkamittiin guyyaa akkasii tan ammoo naaf isii rabbii warra nuuf dodda ajaa'ibuttiin jira wanni isiin balleessitu waan guddoo maqaa isii yoo taate malee takkaa suuraa isii tana namni hanjeen jiru dhabuttiin jira haaya ajaa'iba garuu hayyee itti deemna tun isii Gizee gartee dhiisi waa'ee masarata kan rabbiin si yaada barsiisuu akkasii zeenaa nama gaafachuu deemte yaa rabbi allah tolcha indaana karaa lafan golcha achi marsanii dadka argaa bayyette ayyee ejjennoo guddaan kun kanarra fudhatamu osoo namana taa'u maaluma inni masarratti tana hojii qabattee asii akkasii yaa'ina goote osoo tiyyeeti miilarratti fuula dhiistee kutte bo daa'imman gattee osoo ati miilarra kuftuunu maal jettee yaa kun waan nama mudatu deemsa nama mudatu tokko na agartee mee tanaaf iddoo takka illee dhiphachuun barbaaddu maaliif jennaan Zeenabis garuu waan dhahitu maaliif dhugaadha nama ni aarsiti maaliif osoo ibsaan mana kana taa'u akkamitti namni karaa rannatumaa masarata nama natti ergitee nama sadii rabbuma haaliqaan na baasee AITV masarattu maal waliin qabdanii deengaddaasee sagalee isii abdiin fide sira geesseeti achirra deebisaan kannine cal jettee haya ammaas deebiitiiti taragaagee maanati naa jechaa oltuun hangiyoomin taragaagaa siifiisin hariiroo dhuunfaa wajjiin qabdanii waan jaamu jechuudha kan itti haati mubaarak ilmaan sii gattee biraa deemte wanni kuni waan nurraa hin eeggamu haa ta'u immoo garuu wanni takka eega dhuftee maaf dhuftin jaanii akka dhuftettis nama dhumti. Tana gartee miti afaan guutuun isin jaa gar tokkollee deeyitu garuu immoo waan xiqqishoon immoo mufachiisu keessaa osoo ibsaa dhukkubu jiru haatee ilmaan irra ganneetee biraa deemuun isii kuni baay'ee takka nama aarsa. Saniifuu daawwattoota keenya akka qaaliif gaarii amma asirratti wanni godhamuu qabu yoo jiraattee isin ammoo du'aa bichaan gootanii tataan immoo gartee waan gartee lafa jalaan hojjetamu guutuu ni hojjennaa jechuudha. Ibsaas ta'ee namoonni biraa tanaatanii akka gartee miti hedduu yaaddanii mataa keessaniif hin dhukkubsina. Maaliif waan silaataamuu qabu guutuu goonaa isiillee gartee hanga dandeenyutti jala deemnee bakka isiin dheetes barree mara ni deebisna. Ati hedduu waan kanaattee mataan si dhukkubuu qabu ibsa. Irratti walii gaamee bakka isin jirtu naa baramee bishaan kanaan dhugaaneesi. Yaa Allah yaa gooyta maalum nu dhageessu jirtati. Bilbilii sirriitti wali kan dalagu. Cufaadha. Dhiifama irraa duun akka malee hawwuti.
Tanaafin akkana bishaan dhuguu jira jechuudha. Amma waan soo guddaa qabuun firra kochisa irraa waan ajaa'iba isin ta'uu isa. Wanni si yaadde ta'ee fi isaan duraanoo bultii matee nyaatii facaasuu fi yaani namni nagaan jiraachuu hin danda'u dhiisime afaan si qoree bishaan waa dhuguu haasa'uu hin dandeessu xiqqoo bishaan waan qoree buuse. Yaa olok samaati. Wallahi bira buuse yaa. Bishaan nan dhuga bishaan haa dhuguu yaa xiqqoo afaan si qoree hin jaa wallahi. Bishaan kiyya wayini itti godhee dhufe gaarraan tana. Wayii sudaata. Adi selawan kun barre waan godhu barre ta'ee fi kun akka isin yaadde ta'ee fi yaa akkasi itti gammadi gaa kuname akkasi warroonni gartee masaratii fi warroonni gartee masarat bobbaaftu hundi keessanuu akka ati yaadde siitee jira maaliif jennaani kunoo Zainab mana utaalchisuudha. Zainab mana utaalchisuudha. Karoorri keessan cimaan hanga ammaan duraatti walaakin Zainab mana utaalchistanillee ibsaa hin argastanii yeroodhaaf jetteeti malee Zainabis akka feetee taate mana keessatti deebisuu afaan qabdu. Ni turra malee ni urraa akkuma jettee jaamboombiin mituisi hanga feetellee yoo gartee lafarra harkifamtee hanga feetellee yoo karoorfattanii inshaallah masarat isii qofa osoo hin ta'in sheetti keessatti wajjin gara fuulduraatti qabuudhaaf qophiidha akka nama tokkootti garuu immoo hanga ammaan duraa wanni gartee itti isiin qabamuu dadhabdee mee waa'ee qabu kana dhiisi waa dhageemessa mee dhageeffadhu boo nama waan takka takka waa'ee nama ibsa godhu jiraate harkamuu dadhabdee qabamuu dadhabdee maqaa isii malee suuraan isiidha hin jiru mee waan ajaa'iba isinitti ta'u warroonni gartee isii beekuus warri qaamaan isii beekuus ni takkata Geetaachoo araddaa kan gaafa duraan taatee jirti qaallittiin tun. Kan gartee waggaa 27 osoo takkaa suuraan isaan argamee mallasii wajjin biyya bulchaa turan taatee jirti. Maqaan isii guddaa footoo isii dhabuu mee ajaa'iba waan isinitti ta'u. Kanaaf malee silaa tarkaanfileen barbaachisan mukamuyyuu qaatee isirra fudhannee. Kalee viidiyoo suuraa wayinaa erganii turan masaratti tana jedhanii. Ani masarata hanga jaamu ijaayyoon argi malee suuratti namanu. Mee natti agarsiisu suura. Mee suuraa isaa akkam. An bara isiin beeka garuu nan beeka isiin miti tun. Ati isin beekata? Maani beeka gaaf dura dawaan obaasti gaaf dura dawaan obaasan. Okay rakkoon hin jirtu. Gaaf san akka tasaa. Agadaayi. Gaafii jaalalaatuun nabeenuu gaafii jaalalaatuun dhiyeessee deemre. Ani makka kiyyatti dhugaa dubbachuuf hin beeku takkaatti sin agarree. Ati beekuu baadhu malee. Suuraa isii agartee garuu hin beektaati. Bakki isiin jirre bakki isiin jirtuun wallaalee malee sila yoom suuraa isii ni beektaa yoo agarte. Keefanii akkamitti hin beeku hin beektu ture. Suuraan itti asii argan dubbee si dhamma isii miti. Isii miti. Akkasi yaa'u. Xiqqoo fakkaatti malee. Wal fakkaatanii? Isii miti. Ati dhugatti isiisan keessaa xiqqisha jaalaltee hoo isiisanis keessa ni hirti malee dhugatti ibsa. Rabbii keetti jedhi waa'ee masii kana maqaan aan dha'in jaalalli isii rabbii isii haa. Dubaree isiin tun maalirra dhaabbattee haati manaa haa ta'u. Rabbii jaalalli. Maalirraan jaalladha amma wanni isii hin beektamee dhalaa tana yaa'e yoo namni fedhii san hin guutiniif ani deeqii keessa hin ta'e boltii tana diiguudha kaayyoon ishii. Waa kun amaluma dhalaati amalli dhalaan yeroo si feetee jechuudha waan silaa si barbaaddu san gisee sirraa dhabdee yookaan bulchisi diidii yookaan maqaa si balleessiti yookaan hanga barbaaddu jechuudha khalaas shiran taana sirratti yaaddee kuni amaluma dhalaati ni beeknaa. Isin kaayyoon si maaliif waan jaalatti san argachuu waan ta'eef eegammoo si dhabdee sumaa dhabamsiisuudhaaf basita isaan biratti eegaan dhabetti dhabamsiisuun qabaa waan ijaamu takkaas ni jirti waan gootu yoo jiraate ilmaan makeessa taa'ammaaf yeroodhaaf Zainab deemnee bakka isin jirtutti qaree isin jirtu bakka isin jirtus barbaannee takka anis abdiinis ni jiranii deemnee bakka jirtu ni baafna inshaallah garuu immoo xiqqisho bakka itti nama rakkisee bilbilli isii cufaadha. Bilbilli isii cufaa jira. Bakki isin deettisu gaa jechuun gaa yoo gartee duraan kanaan dura wal loltanii jiraatanii bakka biraa fasa sokkoti. Takka wal lolee takka gaafa fuudheeti. Guyyaa takka wal lolee. Amata meeqa gol fuudhan? Guyyaa takka. Amata. Mubaarak hoggaa meeqa? Mubaarak hoggaa meeqa? Isii dura hoggaa takka. Mubaarak dura hoggaa tokko toloo hin turre. Hoggaa sagalee? Hoggaa kudhan amma eegalu fuudhanii. Hoggaa kudhan. Guyyaa takka wallaa walitti hin buutu. Maashaallah namni guyyaa waggaa kudhan guutuu takka guyyaa takka wal lolee mana kanaa gadi hin bahin arra sababaa masaratti jechuudha mana kanaa gabbaatee. Nagaatti miti wallaahi. Bultii isii diidee biraa kutuun waan hedduu nama yaachisu keessaa daawwatu takanya. An akka dachaasitti maashaallah hin raajaa maaliifuu namni waggaa kudhan guutuu wajjin taa'e ati haakanaa ta'e osoo waliin hin jiraachuun turu
oo maashaallah arrallee gartee deemtee waa garuu hundaytuu hin fagaattu yeroo muraasa keessatti inshaallah ni barbaanna. Tana qofaa miti warra gartee isii manaa baasee yoo gartee mi warra sababaa isitti isii manaa baatee yoo takkaan takkatti yoo rabbiin kaaliqni jee yoo dhuguma sanitti rabbiin kun jiraate hojiirra gartee miti hojiidhaan waliin dhufuuf ta'e. Saniifuu tuni gartee mi du'aa immoo feeti yaa ibsaan illee gaa akkuma beekamutti dhukkuba jira. Dhukkuba isaati wajjin gartee miti ilmaan isaa keessa taa'uun gaa dirqama isaati. Waan takka waan isin joon qabaa baafii. Ka'ee barbaade yoon sin jee ilmaan keessaa deemtee barbaaduun ni ulfaata. Walaa kana immoo bakki isin duraan beektii yoo jiraate bakka kana ta'e yoo firris illee akkasii jiraate. Bilbila yaaboo bakka hunda. Natti himtee deeynee gartee miti deemnee barbaanna. Hinaaffaan rabbiin beektii jettee Oromooni. Yaa namni dhugaa hinaafee ilmaan sagaluu yoo qabaate ni deema. Wallahi dalaan bakka dalaan dhuftetti anjamaan beektu. Masaanuun feetu dalaan bakka masarat haaluma kanaan masaanuun irratti ta'uu deemti jettee yaadu jirti seenee beesi. Masaanuu gartee tuni masaanuu qilleensa irraati malee masaanuu tun lafatti gadi hin buutu. Yaa inshaallah du'aa immoo goonaaf gaamaa jenna jennee rabbiin gartee miti khayrumaa godhu takka illee hoggaa isheen dhuftee khayruma fassiratanii. Kanaaf akka nama tokkotti masaratii fi fakkaatota masaratiif dhaamsaan hundaamu yoo jiraate takkaffaa hanga ammaan tanaa bultii nama meeqaa haala gartee agarru kanaan facaasuuf jirtanii nama meeqaa maraachuuf jirtanii nama meeqa gartee miti dhabamsiisuuf jirtanii nama meeqa jireenya isaanii guutuu balleessuuf jirtanii mee waan kana keessa faayidaan isin argattan yoo jiraattan gartee miti abaarsa malee waan biraa wanni isin argattan hin jirtu. Wanni kun yoo kana gartee haaluma kanaan itti fuuftanii inshaallah dukkanti gartee miti gama bariisaatti ammaatti yaanii itti jabaadhaa isinis. Masaratii fakkaatonni masaratii fi akkasumas sheekonni masarat ergamtuuleen masarat rabbiin gartee islaamara gulafattiiti qunnaamsitechaasi gartee gara fuulduraatti waan dhufu waliin ilaalla isinilleen dalagaa isin itti muufaan isin hin jira. Kiniina siifin bitaa akkasii daawwattoota kan qaalifa gaarii walitti deemnaa gara boodaatti gartee waan walitti hin dhufne yoo jiraate tan isin beeksifnu ta'a ammaaf ibsaan dhukkuu jira yaa manaa himaa dhageetiin kiniina bitee dhufaa nagaan naa turaan isin hin jaa.